lafaa kana irratti hamma barbaade gaarummaa yoo hojjette badiidhaan mul'ata jechaadha. Maaliif jennaan egaa Mubaarak rakkoo cimaa keessa akka jiru hundumti keenya iyyuu beekna. Osoo ilma namaa tokkoof yaadu ofii hidhaa rakkoo keessa galee jira. Rakkoo kana keessa immoo rabbi isaa baasu jechuun jaaladha. Egaa ijoolleen Oromoo maaf as keessatti rakkatu jedhee ijoollee boohaa jiran karaarra fuudhee bakka ofiidhaa kireeffatee jiraatu galchee har'a garuu rakkoo hin taane keessa galee jira jechaadha. Egaa ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Akkami isaati kana keessanii nagaa keessanii warroon amantaan biraallee assalaamu alaikum siniin jedhee tanan jira. Egaa amma barbaade gaarummaa hojjettu badiidhaan deebi'e jechaadha. Egaa akkuma yaadattanii kanaan dura Mubaarak ijoollee biyya Arabaa kana keessatti rakkatan akkuma gargaara ture hundumti keenya iyyuu hin beekne jechaadha. Egaa kanarraan immoo kanaafee ijoollee dhiiraa daldalan gatee ofitti fuudhe jechaadha Mubeeni. Amma garuu haala hin taane keessa jira jechaadha. Mubeen kalee qabamee illee turee qabsiisanii turan jechaadha daldala situ mana bakka hojiiti baase jedhanii ijoolleen kun rakkatanii jechaadha. Ijoolleen Amaara tokko Mubeetti dawwalanii turan jechaadha. Ijoolleen Oromoo tokko baay'ee asitti rakkatanii jiru. Kottu fuudhi jennaan Mubeen dhaqee fuudhe gara mana ofiisaatti kireeffatee jiru jechaadha. Gaafa kana godhu ijoolleen kun qarshii dhufanii kan hojjetanillee kennameef hin jiru jechaadha. Bakkeetti gatanii jiru jechaadha. Daldalan bakkeetti gataa jiru. Gaafa ijoolleen kun himatanii Mubeetti himatanii akkasii maallaqa ittiin dhumnellee naannoo 300 asarra immoo darbee ji'a 7 gune mindaa ji'a 7 nuuf hin kennine jedhanii itti dubbatanii jiru. Gaafa kana itti himatanii ijoolleen kun issitu mana ijaasatii bakka hojii hojjechaa jiranii Mubeetu balleesse yookiin bakkeedha fuudhee bakka hojjetaa jiranii baasa jedhanii kaleessa Mubee qabsiisanii turanii. Haa ta'u iyyuu malee garuu Mubeen ijoolleen kun lakka akkas miti rakkoo akkanaa keessa jirra jedhanii Mubee gadhiisanii jiru. Dhugaa waaqayyo jechaadha. Yeroo mara nama gaariidhaaf jireenyi hin ta'u kan jedhan kana mucaa kanarratti kan arge. Warra akkuma warra kaanii jechaadha. Mubaarak akkuma warra kaanii zim jedhee odoo ijoolleen Oromoo beekamtii Mubee caala qaban hin jiru jechaadha. Dubaay keessa garuu isaan zim jedhanii Mubeen immoo rakkina ijoollee Oromoo kana arguun baay'ee isatti ulfaate. Gaafa kana Mubeen rakkina ijoollee keenya jedheeti gara mana isaatti fudhatee gaafa gara mana isaatti fudhatu rakkoon kun irra ga'e jechaadha. Ijoolleen kun amma rakkina guddaa keessa jiru. Mubeen illee haala rakkisaa keessa jiru jechaadha. Tokkoon maatiin Mubeen ijoolleen kun dargaggeeyyiillee miti nama daa'ima qaba fakkaatu. Dhugaa nama bultee qabu nama ijoollee isaa jijjiiruudhaaf biyyaa bahee fakkaata. Haa ta'u iyyuu malee Mubeen osoo ijoollee kana wajjin taa'aa jiru jaarsummaadhaan itti dawwalanii akkasii bakka jaarsummaa qabanne jedhanii gaafa dhufanii Mubeen dhuguma jedhee eenyu isaanii hoteelatti minaan nyaanne minaamina sagalee isa boodarra hin dhageeffattu jechaadha. Waame jechaadha. Gaafa waamu achitti mucaan kun hojiirraa ijoollee kana ani biyyarraa fidee isatu bakka hojiitti baase jedhanii Mubee achitti qabsiisan jechaadha. Dhugaa waaqayyo hamma barbaade gaarummaa yoo namaa yaadde booda dabee osoo ijoolleen kun bakka inni fedhii isaatiin nu baanne nuti rakkoo keessa jirraa. Innis immoo gara biraallee gashuudha. Mubeen waraqaa isaan irraa kaasanii jechaadha hin kennineef jechaadha. Amma ijoolleen kun rakkoo guddaa keessa jira. Hundumti keessaniyyuu ijoolleen kana jechaadha sagalee ta'uuf hin dagatina isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee tokko garaana nyaatan dhugaa waaqayyo viidiyoo isaanii isiniifan postota jechaadha. Inni tokkoffaa abbaa ijoollee meeqa fakkaata. Egaa dubartoonni iyyuu eenyudha dhiirarraa immoo hin beeksisu iyyuu namni fuudheef namni kaan jechaadha. Namichi kun immoo baay'eedhuma garaa tokko na nyaatee daa'ima kun jijjiira ijoollee kun barsiifadha jedhee biyyaa bahee daldalan asitti birrii isaa nyaatee innis immoo hojii hojjetanillee eenyu jedhanii karaatti gatan jechaadha. Mindaa isaaniillee dhoowwatanii baay'ee tokko garaa nama nyaataa. Rabbi bara akkamii keessa akka jirru beeku. Duratti dubartoota keenya hamma immoo dhiirarra ga'ee jira jechaadha. Egaa obboloota koo waan balaa akkanaa isinaa oshuu ani Mubeedhaaf dhugaa waaqayyo yeroo mara nuuf jedhee walii gadi kaata. Har'a garuu rakkoo guddaatu isarra ga'ee jira jechaadha. Haa ta'u malee amma viidiyoo ilaaltu jechaadha. Viidiyoo kanarra waan baay'ee akka hubattan abdii guddaan qaba jechaadha. Nama akkamii akka ta'e jechaadha. Maatii kana laalame. Bakka nama daa'ima ijoollee xiqqoollee miti nama gurguddaa nama maatii kun jijjiira jedheen mee viidiyoo kanarra laalle
warra kee gargaaru baatee warra kee Dubaay si gargaaraara. Warri biyya Dubaayitti na gargaaraa jira. Birrii na erganii biyyarraa na ergaatee bulii saddeetitti biyyarraa birrii na dhuftee fayyadamaa ture. Inni birrii na dhoggatee gatii nyaataa na dhoggatee. Inni jennaan kana booda ergatiin booda dawwalee biiroo himatee jira. Lubbuu du'aa ta'ee jennaan himatee jira. Malee nu dalagaa dhaabbaane gatii nama himannuu hin qabnu nun barbaachisu waan ta'eef. Mubaarakiin akkamitti wal argitan eessatti wal argitan akkamii argachuu dandeetta Mubaarakiin? Mubaarakiin akkitti wal argine eeganuu himannaa kana himannee murtii tokko nuu dabarsanii mana murtiitti dhiyaatan nu jedhanii ergaa achi dhufnellee namni kun dubbii jaarsummaa achi dhufanii isin ilmaan Oromooti namni isin himattan ilmaan Oromooti isin ilmaan Oromoo waliin himatina dubbii isinii ilaalaa jedhanii nu qabanii namni sheekaa wayitachii nu fuudhee ergaa galle dubbii san nu ilaalanii dubbii sun bareedaa hojjettu inni hiikkatte nu gadhiisanii nullee ergaa itti deemnee halkanumatan karaa gaafa guyyaa sagal iddoo hojii bakka itti nu dhaqan bakka kilaasii bildoo gatan san badee aduu keessa achi bulaa turre achi oolaa turre achi as turre halkan sadii as bullee gaafa halkan affaffaa asitti illee jechuudha naannoo bulii lama akkas irratti gara baaraa deemne numaa achi daaraa keessa keessi ijoollee achi rakkina keenya nu gaafatanii rakkina keenya nullee itti ibsanne achi ammootu ijoollee Oromoo ijoollee Amaaraa kan ta'e Mubaarakitti dawwalanii ijoolleen Oromoo akkanatti rakkataa jirti. Fala kaayee jedhanii isan dawwalanii achi makiinaadhaan dhufanii fuudhanii Mubaarakiin kennan akkitti Mubaarakiin wal arganne akkana. Isinii furmaata dhabee barandaa galaa jiru Amaarri Mubaarakitti dawwaltee Mubaarak badhee isin fuudhe? Ijoollee Amaaraa ijoolleen Oromoo jiranii. በጣም የሚያሳዝን ነው። አማ ሙባረክ ፉርማኒ ማል ረ ማል ተማን ረጌተን amma furmaanni doktor akkana goone egaa achumaanani gurbaa tokko tasfaa'uun maal jedhama engadan baasii irraa gara kana hoteela koona fidee biyya kanatti egaa wanni soddaa jinni jedhamu jiru fageenyatti malee beektaa wanni namni waa si godhuu danda'u jiru biyya kanatti sistamni jira akka biyya faranjiiti malee akka biyya biraatii miti biyya danuu jira achumaan gurbaanin baasiidha fuudhee hoteela na fidee bilbila ol jijjiirree jirra naa bilbileen nan maa hirdedoo jennaan jira biyya kana hin beektaani maa hirdedoo ergeetan warratti soddaa kanaan waliin namannu lafti galgala ani laayivii irra jira ijoollee warri laayiviis ta'a waa isin dhagootu hin beekamu dhugumatti nu yaaddee dawwalte ta'ee fi dubbina barbaaddee dawwalte ta'ee hin beeku ta'a laayivii reedhe nama kumaa wayii jira achumaan maahirdedoo ergee achumaan fidee ijoolletti ergaa fuudhee fidee natti kennee achumaanan laayivii barran jira miti eenyu maqaan isaan jedhee beektaa rakkoo kana himatan jennaan ani dubbiidhaaf osoo hin taane yookiin tokkommuudhaa yookiin balleessuudhaan hin dandeessu biyya kana keessatti maka kampani wayii waamtee maqaa balleessuu dandeessu ni dhabda. Kana gatii dhagaadhee jiruufi maqaan isaa inni jennaan abalu awwal jennaan kalas rakkaa waliin warri beektanu ammatti dawwalaati ijoollee kana sofitta fudhatu jedhee qottoo bicha taaniiru warri argeera gaafa sana waa dubbachuuf. Dhagaan gaddaa ta'ee baataa fichisiisee ijoollee kadhadhee fichisiisee nyaannee mana tokko artistis kindirtu bulaa tokko kilaasii lama manni koo tokko immoo anatu bulaa jaraa kenneen ofii gooti saaloonii ta'aa bulee ganama gabaka galatumaan narkaa fudhatu waan wal irkaa badanii siyaara malee gara jabina isa namni fide nama gatu kana anta kaargee beekta bakka galatoomi ijoollee keenya nu argite waan naan jedhamu siyaara lakkaa inumaanuu warri kaampaanii hattoonni warri ijoollee fide gatu hundi na nyaachuudhaaf wal mari'ataa raaniin bar imaan jaarsummaadha jedhamee jaarsummaa sana irratti dhaqee eegeen dadhabee galee borontamuu sammuu jaarsummaadha jedhanii ofii jaraatiin moo dhufanii ani nanne sadaffaa irratti onlaayinii fideetan gaa ijoollee kottaa akka Oromootti narkaa fudhaati ijoollee kana deemuu fani gara keeroo narraa fudhaati waan gochuun godhaa kana jaalaa jedhee dubbannaan fidii kottuu maanguddummaadha jedhamee nama 2,200 dubbatame fuudhee deeme fuudhee yeroo deemu inni achi jira jechuudha dhaqee Shee Rashid jennaan jiru nama guddaa wayiiti dhalataa naannoo Arsiiti nama haqaati namni suni anan dura sargeera warra isaan jiraachuu qabu hundi keenya iyyuu ijoolleedha walitti bu'uu keenya mala dubbiin gara biraa deemuu mala kana jennaan isaan dhufanu Shee Rashidiin jedhe tole jedhamee Shee Rashid achi taa'aa jiru itti mee jennaan eenyuun ni naan jedhan jennaan ijoollee an footoo itti agarsiisnaan footoo itti agarsiisnaan laa hawla walaa jedhan waa hunda erga fixanii hin seenu waan namicha kanaatti jedhan jennaan akkamiin jedhan hin seenu aan ni jedhan hin seenu atuu eeggadhuudhaan jedhan booda namni waliinaa bilbilee mucaan poolisa barbaadaadhaa poolisaan si qabsiisuu fi inumaayyuu mana kaampaanii ijoolleen biyyarraa fidee konkolaataa galche
mana kontoraatii na jalaa hate jedhee si qabsiisuuf jedhanii looluma keessa dhaabilan innaan bakka qaasii marsii na bira jira ijoollee hedduun na bira jiru ijoolleen jedheen akka biraatiin itti fakkaata ijoollee kana narkatti dhiisaati miidiyaa irratti hojii mul'adhe namni suuraa waliin na kaaseera ijoolleen na bira taa'anu rabbi keessaa nu baasa seera biyya kanaas hin beeku isin garuu rakkoon isin itti nufuun poolisiin dhufeennaan rakkoon tokko wanti itti nufuun jiruu jedhani ayyee gaa ta'u kalaa ta'aa gaadheen taa'ee callisee dhuma boodee yeroo dhufu Oromoo jedhee jaarsummaa dabar jaarsummaa taa'aa irraa Oromoo ragaanaa ta'aa ijoollee kana kontiraata keessaa na jalaa baasee mana xalabaatii na jalaa baasee annama seera biyya kanaan guuttatee jiru na jalaa bakka akka hattuu na godheera kontiraata keessaa na jalaa baasee seeraan nan gaafadhennaan seeraan taanaan rakkoon qabu na gaafadhu kottaa na bira taa'ee jedhanii ijoollee ofitti butee taa'e booda gara keessa jiru warroonni tokko tokko dubbii amtaa ta'uu barbaadan ijoollee an ka'aa jedhan isin gadi ba'aa kaa'ati jennaan ijoolleen lakkibboo wanni mubaarakee dhuftu nutti dhuftee kaatee isatti darbiti hin baanuu jedhan bakka ijoollee haa taanu ati immoo ka'i jedhan wallaahi hin ba'uun jedhe ijoollee gate ba'u ijoollee wajjin hin ba'a dhumatti dubbiin nagaan dhumatti seeraa yoo ta'e immoo seerrii hunda keenyaaf walqixa seerumaan adumuun jedhee booddeechumaan warri seeraa dhufaa jiru jedhame wanni inni godhe isumaafuu waan gaarii miti wanni godhame sana booda nus gallee akalatooman wakkinu dhanne suni bakka silaalatamee beekumsi itti ka'uun turre akkuma ta'etti achi bahamee ijoollee wajjin galle. Amma kan jedhu ijoolleen kun dalagatu biyyaa ba'anii birrii guddaa gad naqanii talafaa fuudhatti ta'u okkotaa gad naqanii ijoolleen kun eega wanni bakkeen deemanii sun hin taaneef eega isa biraa ba'anii immoo si bira dhufan dalagaa biraa kaampaanii sharikaa biraa dalagachuu hin danda'anii yookiin gara baadiyyaa kana achi ba'anii bakka yookaan kiyaarfaa viidiyoo waraabu kana dalagaa akka gaalaa re'ee mazra'aan kun hin jiru waxaa jedhanii dalagachuu hin danda'aniire moo kaayyoon jaraa birrii kana deebisiisudha. Wanti ta'uu danda'u innis ilma Oromooti kaleessas wanti nu dubbannee qaasii marsii fa'aa ijoollee wajjin dubbannee deemne namni kun itti kassareera erga fide qaamaatti baaseera qaamaa sanaaf immoo maallaqa kontiraata manaa waan dubbatamu mallifaa jira beektaa sunis hin ta'ini namni tokko biyya kana yeroo dhufu qaamaa birrii meeqaan hojjetatee dhufaa qaamaa firii ijoollee kana qaamaa jalaa firii godhee fi agadhiisu birrii inni barbaadu immoo nan kenna ni jira ijoollee kanaaf anis waan an danda'utti dabalee maallaqa namicha kana awwaliis akka inni hin kassarre maallaqa kennee fi innis immoo farramee fi ijoollee kana waggaa lamman kana hojjetadhaa qaamaa kanaan jedhee agadhiisu an ijoollee hojii naa galchanu hedduu argadheeraan ijoollee jimmaas ijoollee arsiis ijoollee kutaa garaagaraa abshir ati yoo hurriyaa jara yaanii fixee fi jette nu dalagaan galchina jedhaniiru tolee jennee walii galleera. Amma kaansileeshinii jiran san godhuu dideera inni. Amma lama keessa inni carraa lama qabala. Tokkoon ijoollee kana kaansileeshinii seera kennee fi kaansila ofirraa godhee nuyi qaamaa ijoollee kana hojjechiisudha. Hin taane birrii barbaadu nu gaafatee kenninee fi jennaan birriitti laffee asii achuu kenninee fi namoota jara